naannoo Oromiyaatti paartileen siyaasaa kan biyya bulchuu dabalatee paartileen 16 walitti dhufuun mana maree waloo tokko dhaabbachuun yeroo garaagaraatti yaa'iiwwan gaggeessuun ni mul'ata. Gama biraan immoo akka naannoo Oromiyaattis ta'e Itoophiyaatti paartileen siyaasaa mormituu miseensonni isaanii jalaa hidhamuu, waajjiraaleen isaanii jalaa cufamuu fi dhiibbaawwan biroo diree siyaasaas ta'e kan dimokiraasii nutti dhiphiseera jechuun paartii biyya bulchuu yookaan mootummaa himatu. Kaayyoon mana maree waloo paartilee siyaasaa kanaa maalinni jechuun paartii adda bilisummaa Oromoo, Koongirensii Federaalawaa Oromoo fi paartii badhaadhinaarraa keessummoota affeerree gaafanneerra. Obbo Battee Urgeessaa qondaala paartii adda bilisummaa Oromooti. Kaayyoon mana marichaa paartileen karaa nagaa fi waliin dubbiin dhibdee isaanii akka hiikkataniif kan uumameerudha jechuun dubbatu. Dhibdee paartilee siyaasaa gidduutti dhalatanii fi mootummaa yookaan paartii biyya bulchuu fi paartilee siyaasaa biroo gidduutti dhalatan haasa'aan furuuf ijaarameera. Paartii Koongirensii Federaalawaa Oromootti itti gaafatamaa damee siyaasaa ta'uu kan nuuf himan Obbo Dajanee Xaafaa immoo kaayyoo mana marichaa yommuu ibsan. Ani diyaalemaa lama keessan jira akka tokko hagafeen qabsoon nun amma manaa baane akkaataan nun biyya kana siyaasa biyya kanaa jijjiirreedhe kaafaa'oon gara kuteenyaan jala dhaabatee hojjetu karaan nagaadhaan jijjiirame yoo dhufe nageenya waaraa fidaa jedhutti amana. Aangoon karaa dimokiraasii isa kana jedhu dhufaa yoo dimokiraasiin immoo aangoon karaa humnaa dhufu. Nuni karaan nagaadhaan jijjiirame yoo dhufe isa kanatti amannee jirra jechuudha. Kanaaf handhaqne. Walitti qabaa mana maree waloo paartilee siyaasaa naannoo Oromiyaa kan ta'an Obbo Muusaa Furoo manni maree waloo paartilee siyaasaa shaakallii dimokiraasiitillee jechuun ibsu. Qabatama biyya keenyaatiin shaakallii sirna dimokiraasii godhamu kana keessatti paartileen siyaasaa wal ajjeesaa, wal miidhaa, biyyaa wal baasaa, reeffa walii wal abaaraa turan sun hafee teessoo tokkorra taa'anii waa'ee biyyaa waliin mari'achuun inni dura bu'aa guddaadha. Shaakallii dimokiraasiillee hin ta'a. Wanti irratti waliin galle yaadaan garaagarummaa qabaannu jiraachuu ni malata. Kan irratti waliin galle garuu kan irratti walii gallutu baay'ee guddaadha. Gama paartilee mormitootaatiin wanti ka'ummoo hinumaayyuu yeroo kamiyyuu caalaa dirreen dimokiraasii naannoo Oromiyaa keessattis ta'e akka Itoophiyaatti yerootti dhiphatee arginudha yaada jedhan qabu. Mana maree waloo kana fakkeessaaf itti fayyadama moo mootummaan dhuguma dirree dimokiraasii bal'isuufila? Egaa namni waa'ee Itoophiyaa beeku dirreen dimokiraasiin dhiphate jedhee yaaduu hin danda'u. Warraaqsa dimokiraasii dhiifnee riifoormiitti erga deebinee Itoophiyaa keessattis akka Oromiyaatti illee dirreen siyaasaa bal'atee wal bira ta'anii waliin mari'achuun waan guddaadha jechuudha. Obbo Batte haala kanaan mootummaa waliin mana maree tokko dhaabbattanii jirtu taanaan akka paartiitti waajjira bantanii maaliif socho'uun isinitti ulfaate isa jedhuun kaasuu barbaade. Paradooksiin jirus isuma kana mootummaan akka mootummaatitti waajjira keenya cufee sochii keenya ugguree miseensota keenyas hogganoota keenyas hidhee seeraan ala manni murtii kan akka bahan ajaje hunda qabee taa'anii jira. Inni sun akkuma jirutti jira. Ammas gama biraatiin immoo boordii filannoo biratti beekamtii qabnaa. Karaa boordii filannootiin wantoota ta'an hundumarrattuu akka qooda fudhannu hin affeeramnaa. Nutis waltajjii akkasii fayyadamnee rakkoo akka dhaabatti nurra jirus dabarfannaa waan jedhuun hirmaannaa keenya tuma fufnee jirra. Obbo Dajanee Xaafaa gama isaaniin. Nuun akka paartilee mormitootaatti humna walitti ijaarannee mootummaa mormina han jedhu sun abjuunsaa hafeera. Inni kaan firfaariif kaataa, inni kaan wal jibbinsaaf kaataa, inni kaan wal kottee wal qabee wal kuffisuuf kaataa. Deemaniidhuma immoo mootummaa jala galanii mootummaadhuma nu wayyaa jedhanii deeman sun jechuun political conspiracy. Obbo Battee Urgeessaa Itoophiyaa keessatti dimokiraasiin kufuu isaa gochaan dhaaba keenya irratti ta'e agarsiiftuu gaariidha jechuu yommuu ibsan Obbo Dajanee Xaafaa immoo Itoophiyaa keessatti dimokiraasiin du'eeraa jechuun wal duraa duubaan ibsu. Hanga ammaatti mootummaan biyya bulchus ta'e paartiin biyya bulchaa jiru fedhii sirna dimokiraasii dhugaa gadi dhaabuu agarsiisaa hin jiru. Kanaafis ragaan waajjira keenya hanga ammaa cufaa jiruu fi dhiibbaa akka dhaabatti nurra gahaa jiru hogganoota keenya hanga har'aatti seeran ala hogguranii taa'aniin. Kun mallattoo kufaatii dimokiraasii Itoophiyaati. Alannoonni biyya kana keessatti already dimokiraasiin du'eedha. Nageenyi hin jiru. Kaafaa'oo maayidhaan ni godhu hamma humna isaa ammatti ibsee karaa nagaa yoo qabsoofne qabsoon karaa nagaa dhufu yoo hunduu gara nagaatti dhufe
Walitti qaban mana maree waloo paartilee siyaasaa obbo Muusaa Furoo paartii badhaadhinaarraa mootummaan amma biyya bulchaa jiru mootummaa jijjiirama guddaa fidaa jiru jechuun yaada obbo Battee fi Dajaneetti walii hin galan. Namni hidhamuu danda'a. Paartii mootummaa keessatti illee olaantummaa seeraa mirkaneessuuf hin ta'u. Sananni walii galtee paartileen siyaasaa irratti walii galan heera mootummaatti irratti hundaa'ee kan bocame jira. Dirreen dimokiraasii shaakalamu jechuun namni olaantummaa seeraa kabanye seeraan hin gaafatamu jechuudha miti. Obbo Battee dimokiraasii bira darbee Itoophiyaan har'a carraan diigamuu ishee ifatti mul'achaa jira warri jedhan jiru. Akka dhaabaatti wanti isin xiilxantanii lafa keessaniittan jira. Rakkoon nageenyaa maddisaa rakkoo waraanaatis kufaatiin dinagdees dhiibamni mirga namaa hundumtu maddisaa bu'uura siyaasaati jenneeti amanna. Biyya kan jennu yoo lammiileen biyya sanaa hundi fedhiisaa walabaan keessatti agarsiifatee waliin jiraate ta'edha. Dirqii waliin jiraachisuun durumaayyuu diigama yookaan faallaa sirna dimokiraasii. Kanaaf nuti guddoo diigama biyyattii isa jedhamu kana baay'ee nu yaaddessu. Sababni isaa sirna dimokiraasiitiin yoo gargar bahuun fardii ta'e diigamuun biyyaa hanga sirna dimokiraasiitiin qabamee hawaasni sagalee isaa itti kennatetti yaaddoo miti. Obbo Dajanee Xaafaa immoo gama isaaniin. Dhumarra hanga taa'amee biyyi kun ijaaramuu dandeessu nagaadhaan. Obbo Muusaa Furoo ammoo gama isaaniin. Egaa amma kan waliin mari'achaa jirru paartilee siyaasaa mana maree waloo miseensa ta'anii ajandaa waliin qabannee olaantummaa seeraa kabajuudhaan heeraaf seera biyyaa irratti hundaa'uudhaan sanada waliigaltee bocame irratti hundoofnee waliin hojjechaa jiru. Paartiin akkas jedhu yaada isaa dhiyeessee asitti waliin mari'achuu hin dandeenya jechuudha. Alatti osoo hin taane dhiyeessuudha. Keessummoota koo obbo Muusaa Furoo paartii badhaadhinaarraa, obbo Battee Urgeessaa paartii adda bilisummaa Oromoorraa, obbo Dajanee Xaafaa paartii koongirensii federaalawaa Oromoorraa guddaan galateeffadha.